Heloo barattoota kutaa salgaffaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'a nuti kan wal wajjiniin barannu barnoota fiiziksii kutaa salgaffaa yookiin Physics Student Textbook Grade 9 kan jedhu wal wajjiniin kan barannudha. Sagantaan barnootaa kun barattoota magaalaa fi baadiyyaa akkasumas kanneen carraa qo'annaa hin arganne giddugaleessa godhachuudhaan kan qophaa'e yoo ta'u, barattoonni qormaata biyyoolessaa darbuudhaaf ammumaa kaasanii itti qophaa'aa akka deemaniif kan gargaarudha. Sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtan barattootas ta'ee maatiin akkasuma namoonni maatii hin taanes subscribe, share akkasuma like gochuudhaan barattoota keenya biraan geessan adaraa isiniin jechaa gara kutaa barnoota keenyaatti itti fufna. Barnoonni keenya har'aa barnoota fiiziksii kutaa salgaffaa boqonnaa tokkorraa yookiin yuunit 1 irraa jalqaba. Yuunit 1 Physics and Human Society kan jedhudha. Akkasuma mata dureen kun egaa mata duree fiiziksii kutaa salgaffaa irratti boqonnaa tokkorra kan jiru tekstii buukii keessan irratti hundaa'ee kan qophaa'e waan ta'eef Physics and Human Society kan jedhugaa barnoota fiiziksii fi haala jireenya hawaasaa kan jedhu kan of jalatti qabatu jechuudha. Seensa yookiin introduction jalatti introductionii yeroo jennu seensa jechuu keenyadha. Haa ta'u malee kaayyoon barnoota kanaa at the end of this unit you should be able to know those things. Kana jechuun dhuma barumsa kanaa irratti kaayyoon barumsa kanaa kun dhuma barumsa kanaa irratti barattoonni waan isaan beekuu qaban kan ibsudha. Kuni at the end of this unit dhuma boqonnaa kanaa irratti barattoonni keenya kan isaan hubachuu yookiin beekuu qaban tokko define physics in different ways. Kana jechuun fiiziksii karaa garagaraatiin hiikuu danda'uu qabu jechuudha. Hiika mataa isaaniitiin yookiin immoo karaalee garagaraatiin sabjektii fiiziksii jedhu kana maal gochuu qabu? Define yookiin immoo hiikuu qabu jechuudha. Inni lammaffaan describe the different branches of physics. Dameewwan fiiziksii ibsuu danda'uu qaba jechuudha. Barataan barumsa kana baratu dhuma boqonnaa kanaa gubbaa irratti describe the different branches of physics. Dameewwan fiiziksii garagaraa sirriitti beekuu fi ibsuu danda'uu qaba jechuudha. Itti aanee describe the relationships between physics and other fields of study. Kana jechuun maayini walitti dhufeenya fiiziksiin fiildii yookiin sabjektii biraa wajjiniin qabullee beekuu danda'uu qaba jechuudha. Describe relationship yeroo jennu walitti dhufeenya barumsi fiiziksii kun barnoota kan biroo wajjiniin qabu barattoonni sirriitti adda baafatanii beekuu qabu jechuudha. Itti aanee discuss the contributions of prominent scientists in advancing physics at different period of time. Kana jechuun yeroo garagaraatti namoota yookiin saayintistoota contribute yookiin immoo bu'aa fiiziksii irratti ga'ee guddaa kanneen taphatan saayintistoota bebbeekamoo sirriitti yeroo garagaraatti yookiin immoo seencharii garagaraatti saayintistoota yookiin namoota bu'aa guddaa buusan illee sirriitti beekuu qabaa jechuudha. Kanaaf discuss their contributions of prominent scientists. Saayintistiiwwan bebbeekamoo yookiin immoo kan hin irraanfatamne amma har'aatti illee kanneen yaadataman saayinsii yookiin immoo sabjektii fiiziksii irratti bu'aa guddaa kanneen buusan beekuu qabaa jechuudha. Itti aanee describe how aspects of physics are used in other sciences. Saayinsiiwwan garaagaraa keessatti qooda fiiziksiin qabu
yookiin immoo ga'ee fiiziksiin sabjektii biroo keessatti qabu maal fa'aa akka ta'e fakkeenyaaf fiiziksii keessa baayoloojii keessatti keemistirii keessatti akkasumaan illee injinariingii fi kanneen kana fakkaatan keessatti qooda yookiin ilaalchi barnoonni fiiziksii qabu maal akka ta'e akkasuma jireenya guyyaa guyyaa keessatti illee as well as in everyday technology guyyaa guyyaa keessatti geggeeffamaa jiru keessatti ga'een fiiziksii fi bu'aan fiiziksii maal akka ta'e illee kan wal wajjiniin ilaalluu fi barattoonni ibsuu kan danda'u qabanidha jechuudha. Dhumarratti discuss how physics knowledge was evolving and changing in history. Kana jechuun inni beekumsi fiiziksii akkamitti dhawataan jijjiiramaa yookiin immoo guddataa seenaadhaa gara seenaatti darbaa akkamitti akka inni dhufe illee dubbachuu yookiin hiikuu danda'uu qabu jechuudha. Egaan kuni objektiivii introdakshinii yookiin seensa boqonnaa tokko jalatti barattoonni keenya hubachuu qabanidha jechuudha. Egaan kontentii objektiiwwan armaan olitti ibsine kana sirriitti bira ga'uudhaaf barnoota keenya bakka afuritti qoonnee ilaalla jechuudha. Inni jalqabaan definitions and the nature of physics, hiikaa fi akkaataa uumama fiiziksiiti jechuudha. Definition and the nature of physics yeroo jennu akkaataa hiikaa fiiziksii fi akkaataa jalqabbii fiiziksii kan jedhudha jechuudha. Inni tokko tuqaa lamarratti branches of physics yeroo jennu dameewwan fiiziksii maal fa'aa akka ta'anidha jechuudha. Tokko tuqaa sadii irratti related fields of physics kana jechuun fiiziksiin hidhata barnoota yookiin fiildiiwwan kanneen biroo wal wajjiniin qabu maal akka ta'e jechuudha. Tokko tuqaa afur jalatti historical issue and contributors jechuun immoo seenaawwanii fi ga'ee taphataman jechuudha. Seenaawwan namoonni yookiin saayintistoonni qabatanii kan haasa'udha jechuudha. Tokko tuqaa afur irratti isaan kana tokko tokkoon itti fufnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaan tokko tuqaa tokko yookiin definitions and the nature of physics isa jedhu jalatti hiikaa fiiziksii irraa kaana jechuudha. Hiikaa fiiziksii irraa yeroo kaan the word physics is thought to have come from Greek word physis. Kana jechuun jechi fiiziksii jedhu jecha warra Giriikii maal jedhu irraa dhufe? Physis kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Physis jechuun inni nature yookiin uumama jechuudha jechuudha. Physis jechuun uumama jechuudha. Jechi fiiziksii physis jedhu kun uumamatti hiikama jechuudha. Kanaaf fiiziksii jechuun hence physics is a branch of natural science. Kanaaf fiiziksii jechuun damee saayinsii uumamaa aimed at describing the fundamental aspects of our universe jechuudha. Kana jechuun egaa fiiziksiin biraanchii yookiin damee naachuraal saayinsii ta'ee kaayyoon isaas ilaalcha hawaa yookiis immoo fundamental aspects of universe yookiin immoo waa'ee hawaa irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Waa'ee hawaa ibsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Universe jechuun hawaa jechuudha yookiin addunyaa osoo hin taane hawaa isa jennee waamnu jechuudha. Waa'ee hiikaa fi wantoota hawaa keessa jiran qorachuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. This includes kunis kan inni dabalatu what things are in it wantoota universe yookiin hawaa keessa jiran argitanii wantoota hawaa yookiin isa keessa jiran jechuudha. Itti aanee what properties those things are noticeable amaloota isaan argisiisan jechuudha. Amaloonni wantoonni hawaa yookiin wanta qoratamee hawaa keessa jiran kana keessa warri jiran amaloota isaan argisiisan akkasumallee the process those things or their properties undergo yookiin immoo adeemsa yookiin immoo garamitti akka isaan process godhan yookiin immoo amalli isaanii garamitti akka inni jijjiiramaa deemu kan qo'atu
fiiziksiidha jechuudha. Okay? Fiiziksiidha. Kanaaf egaa fiiziksii hiikuun nu rakkisu jechuudha. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee wantoota bebbeekamoo hawaa keessatti argaman irratti giddu galeessa godhatee kan qo'atudha jechuudha. Kanaafis it include what these things maal fa'aa akka ta'an, amala akkamii akka argisiisanii fi adeemsa akkamii akka argisiisan diteeyilii kan qo'atu barnoota fiiziksiitii jechuudha. Egaan itti fufaa. In simpler terms, karaa salphaa, physics attempts to describe the basic mechanism that make our universe behave way it does. Okay? Kana jechuun karaa gabaabaa fiiziksiin egaa maal ibsa jechuudha? Basic mechanism that make our universe behave way it does. Addunyaan kun akkamitti akka ishiin jiraattu, addunyaan keenya kun akka ishiin jiraattu kan godhe adeemsa akkamii akka ta'e, adeemsa akkamiitiin addunyaan kun akka jiraattu akka ta'e kan qo'atudha jechuudha. Okay? Physics attempts to describe basic mechanisms, adeemsawwan bu'uura ta'an amala addunyaa kanaa kan ibsan, akka ishiin jiraattu kan godhan amala yookiin immoo basic mechanism yuuniversii irratti jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf physics enables you understand the working principles of cars. Kana jechuun fakkeenyaaf fiiziksiin maal nu dandeessisaa? Working principle akkaataa konkolaataan itti hojjetu, akkaataa xiyyaarri itti hojjetu, akkaataa space rockettiin itti adeemu, refrigerator akkamitti akka hojjetu. Isaan kun egaa kompoonentoota yookiin meeshaawwan addunyaa kanarratti yookiin yuuniversii kanarratti waliigala kana keessatti jiran haala isaan itti hojjetan kan qo'atu fiiziksiidha jechuudha. Akkamitti akka isaan hojjetan, maaliin akka hojjetan sirriitti kan nu hubachiisu kanneen akka raadiyoo, televezyiinii fi kan kana fakkaatan addunyaa kanarra kanneen jiran hundumaa akkaataa isaan itti hojjetan kan nu hubachiisu fiiziksiidha jechuudha. Itti aanee physics explains physical phenomena such as difficulty of working on smooth plane and why electric fan rotates. Kana jechuun fiiziksiin waa'ee maalii ibsuu ni danda'a jechuudha? Lafa mucucaatu yookiin immoo pileenii lafa yookiin immoo wanta wal qixxaataa tokkorra yoo kan deemnu ta'e mucucaanne kan kufu maaliif akka ta'e, akkasuma immoo electric fan maaliif akka naanna'u, maaliif akka barbaachise. Faaniin egaa kun meeshaalee garaagaraa keessatti electric faaniin jira. Kun maaliif roteet ta'a, maaliif naanna'a jennee saayinsii isa duuba jiru kan nutti argisiisu fiiziksiidha jechuudha. Inni kan biraan physics helps you discover some unknown parties. Kana jechuun fiiziksiin maaliif nu gargaara? Wantoota hin beekamne unknown parts of nature and makes you familiar with modern world. Discover some unknown parts. Wantoota kana dura hin beekamne illee maal gochuudhaaf discover goone addunyaa faana wal barsiisuudhaaf nu gargaara jechuudha. Discover jechuun maanne kalaquu wantoota kana dura hin beekamne, wantoota kana dura hojjetamee hin argamne tokko hojjennee addunyaa waliin kan wal barsiisu kan taasisu maanni fiiziksiidha jechuudha. Fakkeenya asirratti kan isinii kaase kanneen akka eerpileenii, kanneen akka konkolaataa, isaan kun osoo hin uumamiin dura jalqaba irratti gaafa isaan uumaman maanni kun bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Kanneen akka rokkeettii, kanneen akka firiijii, refrigereetara jechuun firiijiidha. Isaan kun bu'aa fiiziksii ta'uu isaaniiti jechuudha. Inni kan biraan physics helps you understand some concepts in subjects like biology, chemistry, geography, astronomy. Subjectiiwwan kana keessatti illee waan sin hubachiisu qaba jechuudha fiiziksiin. Fiiziksiin hubannaa
baayoloojii keessattis, keemistirii keessattis, ji'ooloojii keessattis, astiroonomii keessattis fiiziksiin bakka inni dhabame hin qabu jechuudha. Jalqaba maa'inni isaan kun fiiziksii ni fayyadamu jechuudha. Fiiziksiin ga'ee guddaa isaan keessatti qaba jechuudha. Akkasuma egaa koorsiin kanneen biroollee sabjektiiwwan biroo keessatti illee fiiziksiin ga'ee guddaa taphataa jechuudha. Itti fufuudhaan study physics helps you understand jedha. Fiiziksii qo'achuun kan inni isin hubachiisu yookiin kan inni fayyaduuf tokko relationships, principles and the laws of nature. Argitanii walitti dhufeenya akkaataa yookiis immoo dambii akkasumaa fi seera uumamaa akka nuti beeknuuf nu gargaara jechuudha. Okay? Fiiziksii qo'achuun walitti dhufeenya uumamaa, piriinsiipilii yookiin immoo akkaataa dambii uumamaa fi law seera uumamaa hubachuuf nu gargaara jechuudha. Relationship walitti dhufeenya. Piriinsiipilii jechuun akkaataa ijaarsa yookiin dambii uumamaa fi akkasuma seera uumamoota jiranillee hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaaf a person who study physics is called physicist. Kanaaf namni waa'ee fiiziksii qo'atu maal jedhama? Physicist jedhama jechuudha. Physicist jennee waamna jechuudha. In addition to understanding the concepts, relationship and the principle and the law, dabalata walitti dhufeenya haala yookiis immoo ijaarsaa fi seera uumamaa hubachuu irratti dabalee study physics has various career opportunities. Argitanii waa'ee uumamaa, seera uumamaa, walitti dhufeenya uumamaa fi akkaataa piriinsiipilii uumamaa qo'achuuf fiiziksiin akkuma nu gargaaru dabalataan illee appilikeeshinii garaagaraa gubbaa irratti nu gargaara jechuudha. Appilikeeshinii garaagaraa yeroo jennu bu'aawwan teekinooloojii garaagaraa irratti illee kanneen akka tiraanispoorteeshinii irratti fakkeenyaaf tiraanispoorteeshinii yeroo jennu maal kanneen bakkaa bakkatti nu sochoosan jechuudha. Kanneen bakkaa bakkatti ittiin socho'uu dandeenyu fakkeenyaaf kanneen akka konkolaataa kanneen akka xiyyaaraa argitanii kanneen akka xiyyaaraa, doonii isaan kun bu'aa tiraanispoorteeshiniiti jechuudha. Tiraanispoortiin bakka tokko bakka biraatti warra nu geessan tiraanispoorteeshin jenna. Isaan kun bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Teekinooloojii fiiziksiin fidedha jechuudha. Kan biraan aviation and space kanneen akka xiyyaaraati jechuudha. Aviation and space science jechuun qorannoo waa'ee xiyyaaraa fi akkasuma bakkeewwan xiyyaaraa, buufata xiyyaaraa isaan kana kan akkasuma medicine waa'ee fayyaa, forensic and military science waa'ee meeshaalee waraanaa akkasuma meteorology and meteorology jechi kun gargaridha. Meteorology fi meteorolojiin gargaridha jechuun isaan kana irratti illee fiiziksiin bu'aa guddaa ni qaba jechuudha. Meteorology kan jennu about understanding the weather haala qilleensaati jechuudha. Haala naannoo yookiin haala qilleensa weather jechuun conditionii qilleensaa laallata jechuudha. Meteorology yeroo jennu immoo about science of accurate measurement. Kana jechuun waa'ee qilleensaa sana sirriitti kan safaruu danda'u jechuudha. Meteorologist yeroo jennu waa'ee haala qilleensaa fakkeenyaaf har'a Finfinnee roobaan oolaa, Adaamaan caamaa kan jedhanii ergaa karaa reediyoo karaa garaa dhageenyu sun waa'ee haala qilleensaa kanneen qo'atan meteorologistootaan jechuudha. Haa ta'u malee isaan sana sirriitti accurate godhanii dubbisuu warri danda'an meteoroloojii jennaanii. Meteoroloojii kan jennu immoo haala qilleensaa sanadha jechuudha. Isaan kana irratti illee fiiziksiin ga'ee guddaa akka inni qabudha kan asirratti nuti barannu. Okay. Itti dabaluudhaan 1.2 irratti branches of physics kan jedhudha. Dameewwan fiiziksiiti jechuudha kun. Dameewwan fiiziksii.
dameewwan fiiziksii, the first one is mechanics. When we say mechanics, it deals with the motion of an object without or with the reference of force. Okay? Kana jechuun mechanics jechuun waa'ee maalii qo'ataa? It deals waa'ee maalii qo'ataa? It deals with motion of object. Waa'ee sochii wantotaa jechuudha. Waa'ee sochii wantotaa yeroo humni irra jiruu fi humni irra hin jirre yookiin yoo force jechuun humnadha. Fakkeenyaaf wantoonni tokko tokko otoo humtuu irratti hin forcein apply hin ta'in sochii kan godhan jiru. Forcein irratti apply ta'e immoo sochii kan godhan jiru. Kanaaf mechanics is the science, the branch of physics which is study or deals with the motion of an object with or without. Okay, without or with reference of force. Humni irra haa jiraatus haa jiraachuu haa baatus mechanicsii waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Waa'ee sochii wantotaati jechuudha. Okay, waa'ee motion of an object kan qo'atu mechanicsii jechuudha. So mechanics can be further divided into two branches. Itti dabalatee mechanicsii mataan isaayyuu bakka gurguddaa lamatti qoodama. Innis quantum mechanics and classical mechanics. When we say this quantum mechanics deals with the behavior of smallest particles like neurons, protons and electrons. Waa'ee amaloota wantoota xixiqqoo yookiin paartikiloota xixiqqoo kan qo'atu quantum mechanicsii jechuudha. Okay? The branch of mechanics which is the motion of these small particles, wantoota xixiqqoo kanneen paartikilii ta'an kan ija keenyaan nutti mul'achuu hin dandeenye kanneen akka niwuroonii, pirootoonii fi elektiroonii kan qo'atu quantum mechanics jennaan jechuudha. Itti dabalatee classical mechanics kan jennu, this classical mechanics deals with the laws of motions of forces and physical objects. Okay? Kun egaa waa'ee maaliiti? Laws of motion, seera sochii humni irratti apply ta'ee fi waa'ee fiizikaalaa wantotaa yookiin waa'ee sochii wantotaa kan qo'atu classical mechanics jennaanii jechuudha. Classical mechanics jennaan jechuudha. Kana jechuun egaa inni kun waa'ee paartikilii xixiqqoo irratti yoo ta'u, inni kun immoo wanta fiizikaalii mul'atu yookiin immoo wanta guddatee mul'atu irratti kan ija keenyaan arginu irratti sochii wantotaa kan ija keenyaan arginu irratti kan xiyyeeffatu classical mechanics jennaan jechuudha. Okay. Itti fufaa branches of mechanics in physics, branches of physics in mechanics jenneerra. Inni lammaffaan immoo acousticidha. Acoustic is the branches of physics deals with study of sound and it is transmission, production and effects. Argitanii? Kun immoo acoustic branchiin kun dameen fiiziksii acoustic kan jedhamu kun waa'ee maalii qorata? Waa'ee sagaleeti jechuudha. Sound, waa'ee sagalee. Sagaleen akkamitti akka inni darbu, akkamitti akka inni uumamu, dhiibbaa inni geessisu. Argitanii? Akkamitti akka inni daddarbu, akkamitti akka inni uumamu, akkasumallee effect bu'aaf dhiibbaa isaa, dhiibbaa sagaleen geessisu kan qo'atu acoustic jennaa jechuudha. Dabalatee inni sadaffaan opticsiidha. Waan kana kutaa 7-8tti barattaniitu yaada. The optics deals with the behavior of propagation. Okay? Propagation. Kun waa'ee balaqqa'uu yookiin immoo waa'ee laayitiiti yookiin waa'ee ifaati. Akkuma beekamu gaa ifti amaloota ifaa tatamsa'uu yookiin immoo ifti fakkeenyaaf ifa aduu yoo fudhanne ifti aduu dhufee lafarra hin qubataa. Yeroo lafarra qubate immoo maal ta'a? Ol deebi'ee gara biraatti balaqqeessaa. Propagation jennaan jechuudha.
propagationii amaloota propagationii fi propertii waa'ee ifaa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Optiksiin waa'ee ifaati jechuudha. Saayinsii waa'ee ifaa, ifa aduu bichaa osoo hin taane waa'ee ifaa kan qo'atu, waa'ee balaqqeessa'uu ifaa fi amaloota ifaa kan qo'atu optiksii jennaan jechuudha. Optiksii jennaan jechuudha. The other one is thermodynamics. This thermodynamics is the branch of physics which is study the thermal energy and the transfer of heat. Okay, this is based on thermal energy or heat transfer from one object to another object. Yeroo akkas jennu thermodynamicsiin waa'ee ho'aati jechuudha. Thermal jechuun waa'ee ho'aati. Ifnii fi ho'i tokko miti. Kuni waa'ee ho'aatti. Thermodynamics maqaama isaarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf thermo jechuun ho'a jechuudha. Waa'ee ho'aa fi akkaataa daddarbinsa ho'aati jechuudha. Transfer of heat yeroo jennu akkaataa daddarbinsa ho'aa kan qo'atu thermodynamicsidha jechuudha. Daddarbinsa ho'aa. Akkaataa daddarbinsa ho'aa, waa'ee ho'aa fi akkaataa daddarbinsa ho'aa kan qo'atu thermodynamics jennaa jechuudha. Okay, the other one is electromagnetism. Okay, electromagnetism yeroo jennu waa'ee maal irratti xiyyeeffata jechuudha? Deals with the study of electromagnetic force like electric fields. Kun immoo waa'ee humna elektirikii, elektiromagneetii kanneen akka electric fieldii, laayitii, magnetic fieldii. Kun maanni humna magneetii of keessatti qabata jechuudha. Jechoota lamarraa ijaarame electricity fi magnetizimiidha. Isaan kana walitti combine godhee waa'ee humna elektirikii fi magneetii gidduu jiru sirriitti adda baasee kan qo'atu electromagnetism jennaan jechuudha. This electromagnetism branch deals with the steady electromagnetic force. Humna elektiromagneetii yookiin foorsii elektiromagneetii kanneen electric fieldii, laayitii, magnetic fieldii isaan kana keessa kanneen jiran kan qo'atu electromagnetism jennaanii jechuudha. The number 6 is nuclear physics. This nuclear physics deals with the structure, properties and reactions of nuclei and atoms. Kun immoo maanni waa'ee ijaarsa amalootaa fi walnyaatinsa nuclei yookiin atomii jechuudha. Nucleiin hammaan xiqqoo taate atomii keessatti kan argamtudha. Waa'ee nuclei atomii keessa jirtu kan qo'atu nuclear physicsdha jechuudha. Nuclear physicsdha akkaataa ijaarsa amalootaa fi reakshinii nuclei atomii jechuun nuclei yeroo jennu hammaan xiqqoo taate kan atomiin irraa uumamu nuclei jennaanii. Waa'ee atoomotaa keessa atoomotaa fi structure atoomotaa kan qo'atu nuclear physics jennaanii jechuudha. Okay, the final one is astrophysics. When we say this astrophysics, it is a science that employs the methods and the principles of physics in the study of astronomical objects and phenomena. This yeroo kana jennugaa waa'ee kun waa'ee maanni waa'ee argannoo uumamaati jechuudha. Astronomoonni garagaraa jiru. Yeroo garagaraatti kan waan addunyaa kana keessa jiru wantoota uumamaan hin argamne kanneen argatan kanneen yeroo jalqabaa fakkeenyaaf ji'a irra kan qubatan akkasuma urjiiwwan pilaaneetota garagaraa isaan kun waa'ee astrophysicsiti jechuudha. Waa'ee astronomii illee ni qo'ata jechuudha fiiziksiin. Walumaa galatti isaan kun egaa wantoota yuuniversii ta'an yookiis immoo wantoota bal'aa kan ta'anidha jechuudha. When we say this university, it is include various things wantoota bal'aa ta'an kan of keessatti include godhee subjectiin physics kun egaa baay'ee bal'aadha jechuudha. Okay, related fields of physics yeroo jennu the relationship between physics and other courses.
walitti dhufeenyi fiiziksiin sabjektiiwwan gara biroo waliin qabudha jechuudha. For example, let us take chemistry. If you see this chemistry is deals with the interactions of atoms and molecules. Maayinni walitti dhufeenyi yookiin immoo haala walitti dhufeenya atoomiif moolekiyuulii kan qo'atu keemistiriidha. Akkuma beekamu egaa atoomonni walitti dhufanii moolekiyuulii uumuu, moolekiyuuliin walitti dhufanii orgaanizimii akkuma uuman ijaarsa atoomiif moolekiyuulii gidduu jiru, walitti dhufeenya atoomiif moolekiyuulota gidduu jiru kan qo'atu fiiziksiidha. However, haa ta'uyyuu malee it is rooted in atomic and molecular physics. Kun egaa maayinni hundeensaa waa'ee atomii fi moolekiyuulii fiiziksii irratti hundaa'a jechuudha. Keemistiriin waa'ee walitti dhufeenya atomii fi yookiin immoo ijaarsa atoomotaa fi moolekiyuulotaa haa qo'atu iyyuu malee hundeensaa fiiziksiidha jechuudha. Hundeen keemistiriiyyuu fiiziksiidha jedha. Okay. The number 2 is engineering. When we say this engineering, the engineering course is very vast subject. It is vast branches. When we say mechanical, civil, electrical, and other mining, those are the branches of physics. Engineering baay'ee bal'aadha jechuudha. Engineering baay'ee bal'aadha. Mechanical engineering jira, civil engineering, electrical, automotive. Isaan kun hundinuu engineering jala jiru. Haa ta'uyyuu malee most branches of engineering, dameewwan engineering kun maal irratti hundaa'u? Fiiziksiidha apply godhu jechuudha. Application of fiiziksiidha jechuudha. Bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Engineering kun engineering koorsiin engineering bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Kanaaf engineering wajjiniin hidhata guddaa qaba jechuudha fiiziksiin. Okay, for example, architecture, structural stability, acoustic, heating, lighting, cooling. Isaan kun maal? Haala ijaarsa architecture kan akka drawing, structural stability waa'ee ijaarsaa, acoustic waa'ee sagalee, waa'ee ho'aa, waa'ee ifaa, cooling waa'ee qorrisiisuu. Isaan kun waa'ee refrigerator jechuudha. Isaan kun hundi isaaniiyyuu engineering keessa jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maddi isaanii fiiziksiidha jechuudha. Kanaaf fiiziksiin engineering waan illee hidhata guddaa akka inni qabudha jechuudha kan inni asitti haasa'u. The third one is geology. When we say this geology, the study of non-living parts of Earth rely heavily on physics. Kun maayinni waa'ee lubbu dhabeeyyii, gareewwan lubbu dhabeeyyii lafarra jiranii. Geology jechuun maayinni waa'ee lubbu dhabeeyyii lafarra jiranii kan qo'atudha jechuudha. Fakkeenyaaf radioactive dating, earthquake analysis. Kana jechuun waa'ee radioactive dating jechuun kanneen akka madda radioactive sibiilonni jiru, earthquake analysis waa'ee sochii lafaa, heat transfer across the surface of the earth, lafarratti lafti hin ho'aa, yeroo san immoo ho'i bakka tokko bakka biraatti hin darbaa, lafti egaa amala garaagaraa argisiisa jechuudha. Lafti yerootti isaan kun hundinuu amaloonni nuti uumamaa lubbuun qabne yookiin immoo waa'ee lafaa yerootti jijjiiramu kan nuti arginu waa'ee ji'ooloojiiti jechuudha. Waa'ee ji'ooloojiiti. Fakkeenyaaf bakka tokko ho'i jiraachuu danda'a, bakka biraa qorri jiraachuu danda'a. Sun sababa mataasaa qaba. Isaan kana waa'ee lafaa irra jiran kana kan qo'atu egaa ji'ooloojii jennaan jechuudha. Ji'ooloojii kana keessatti illee fiiziksiin gahee guddaa akka inni qabudha jechuudha. Biophysics applies principles and methods used in physics to study biological phenomena. Kun immoo waa'ee it is based on biology. Kun immoo waa'ee biology irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Haala principle yookiin immoo adeemsa yookiin method used in physics. Biological phenomena. Physics uses mathematical laws to explain natural
natural world, and it can be applied to biological organisms systems to gain insight into their working. Akkaataa isaan itti hojjetan orgaanizimoota keessallee akkaataa siistama ijaarsa orgaanizimoota siistamoota achi keessa jiranillee kaalkuleeshinii mataa isaanii qabu jechuudha. Maatimaatikaal kaalkuleeshinii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf jiinii namni irraa uumamullee fudhannee yoo ilaalle x jira, y jira, isaan sun walitti dhufanii wantoonni garaagaraa ni jiru. Isaan sun maatimaatikaal loo mataa isaanii qabu. Isaan sana keessatti illee fiiziksiin gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf baayoloojii keessatti illee fiiziksiin hidhata qaba jechuudha. Inni kan biraan fiiziksiin ji'oofiiziksiidha jechuudha. Geophysics yeroo jennutti immoo the principles and methods of physics to study of the earth. Kana jechuun principles and method of physics to study of the earth. Kun immoo waa'ee lafaa mataa ishii qo'ata jechuudha. Waa'ee lafaa mataa ishiiti kan inni qo'atu. Kun waa'ee earziiti jechuudha. Inni gara olitti ji'oolojii jenne waa'ee non-living partii, waa'ee lubbu dhabeeyyii lafarratti uumamaniiti. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo waa'ee lafaa mataa ishiiti jechuudha kan inni qo'atu. Inni kun ji'oofiiziksii jennaa jechuudha. Inni ja'affaaf inni dhumaan meedikaal fiiziksiidha. Meedikaal fiiziksiin waa'ee fayyaati. Diagnostic and medical therapy. Kun immoo diagnostic jechuun haala wantoonni tokko yeroo miidhaman yookiin immoo yeroo hojii dhaaban, fakkeenyaaf sammuun namaa yeroo itti hojii dhaabu, yeroo inni itti dadhabu, meedikaal therapy fakkeenya akkamitti akka ilaalaman, akkamitti akka hubatan, fakkeenyaaf x-ray, magnetic resonance, imaging isaan kana yoo fudhanne karaalee nuti keessa namootaa fi akkasuma keessa bineeldotaa kan nuti ittiin qorannudha jechuudha. Meedikaal fiiziksiin egaa siistama yookiin fakkeenyaaf siistamni dhiigaa jira, siistamni hargansuu jira. Siistamoonni sun hojii isaanii yeroo dhaaban diagnoos gochuudhaan yookiin immoo akka isaan miidhaman kan nutti himu karaa fiiziksiitiin jechuudha. Kanaaf isaan kun damee fiiziksiiti jechuudha. X-rayin, magnetic resonancein, ultrasoonikiin isaan kun hundinuu bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Bu'aa fiiziksii ga'ee waa'ee dhimma fayyaa keessatti qabudha jechuudha. Kanaaf egaa fiiziksiin kutaawwan kana wajjiniin hidhata guddaa akka inni qabullee yaadachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Okay. Historical issue and contributors yeroo jennu seenaawwan yeroo darban keessatti ga'ee namoonni nuuf bu'aa buusan jechuudha. Bu'aa isaan nuuf buusanii darban namoonni waa'ee fiiziksiitiif gumaacha guddaa gumaachan eenyu fa'aa akka ta'an haasa'uu barbaadeeti jechuudha. Mata dureen kuni historical issue and contributors yeroo jennu namoota bu'aa buusan dhimma fiiziksii irratti namoota bu'aa buusan eenyu fa'aa akka ta'an nu yaadachiisuudhaaf deema jechuudha. Over the last few centuries, the growth of scientific knowledge has resulted in every increasing specialization and branching of physics into separate fields. Kana jechuun maali? Jaarraa muraasa darban keessatti akkaataan guddina beekumsaa akkasuma keessumatti immoo yeroo guddinni beekumsaa babal'ataa deemu fiiziksiin maal ta'aa deeme? Biraanchii babal'ifachaa yookiin immoo babal'ifachaa deeme jechuudha. Okay? Akkuma saayinsiin bal'ataa deemu dameen fiiziksii bal'ataa biraanchii hedduutti cabaa deeme jechuudha. Okay. Physics has developed from Renaissance to the end of the 9th century is called classical physics. Fiiziksiin bara Reenaasaansiitii jalqabee hamma jaarraa 19ffaatti adeemsi inni itti guddataa ture maal jedhama? Classical physics jennaan jechuudha.
classical physics kan jennu guddina saayinsii fiiziksii eessaa qabee amma eessaatti from Renaissance up to 19th century amma jaarraa 19ffaatti kan jiru Renaissance irraa jalqabee hamma jaarraa 19ffaatti kan jiru classical physics jennaan jechuudha. Revolutionary discoveries starting at the beginning of 20th century. Amma warraaqsi wantoota garaagaraa argannoowwan garaagaraa jaarraa 20ffaa keessa baay'ee itti cime jechuudha. Hin cime jechuudha. Jaarraa 19ffaa booda gara jaarraa 20ffaatti gaafa ceenu argannoowwan karaa fiiziksii baay'ee babal'atanii jechuudha. Sun maal godhee modify godhe jechuudha. Classical physics kana maal godhe modify yeroo godhutti maal jedhame modern physics godhe jechuudha. Fiiziksiin isa duraa caalaa babal'ataa fooyya'aa argannoowwan babal'achaa gaafa deeman the physics is transferred from classical physics to modern physics. Gara moderniitti ce'e jechuudha. Jaarraa 20ffaadhaan booddee maal jenna modern physics jennaan jechuudha. Many laws of classical physics have been modified. Jaarraa 20ffaa keessatti classical physics keessatti kanneen qo'ataman baay'een isaanii maal ta'anii hin fooyya'anii jechuudha. Hin fooyya'an modified jechuun baay'een isaanii fooyya'aniiru jechuudha. Egaan haala kanaan guddinni fiiziksii ilaalcha addunyaa keessatti ilaalcha bal'aa godhatee guddina argatee dhufee jechuudha. Egaan some of the physics discoveries that changed the world are discussed below. Asitti namoota gahee guddaa taphatan fiiziksii keessatti kanneen akka Isaac Newtonidha jechuudha. Jalqaba irratti kan ka'u Isaac Newton argannoo argate irratti hundaa'uudhaan classical physics keessatti jaarraa 19ffaa dura gahee guddaa taphate jechuudha. Innis jaarraa 19ffaa fi hamma jaarraa 17ffaa gidduutti waa'ee Isaac Newton argannoo Isaac Newton waa'ee three laws of motion yookiin seera sochii sadan kan jedhu ture jechuudha. Seera sochii sadan three laws of motion in under physics by the Isaac Newton scientist. Scientist Isaac Newtoniin egaa lafa kaawwamanii kan darban jaarraa 19ffaa dura waa'ee seera sochii sadanidha jechuudha. First law, second law, third law jedhamanii warri beekaman sun Isaac Newtoniin kan lafa kaawwamanidha jechuudha. Kanaaf Isaac Newton waa'ee maaliitiin beekama? Seerota sochiitiin kan beekamu Isaac Newtonidha jechuudha. Inni lammaffaan Michael Faraday. When we see his contribution, kun immoo gaheen yookiin immoo gumaacha jechuudha. Contribution gumaachi inni gumaachi darbe waa'ee maaliiti? Electromagnetismidha jechuudha. Electromagnetism. Inni immoo waa'ee dhimma magneetii irratti hundaa'a. Magneetii irraa maal maddisiisee? Humna maddisiisee sana booda bara 1821 maal godhee? Producing mechanical motion gara magneetii irraa ka'ee motionii mechanical motion sochii mekaanikaalaa kalaqe jechuudha. Maalirraa kalaqee? Electric current kan maddisiise egaa Michael Faraday yookiin immoo abbaa motoraa jedhamee kan beekamu electric motorii yookiin electric generator kan maddisiise yookiin immoo electric current kan maddisiise magneetii irraa eenyudha? Michael Faradayidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan magneetii fayyadamuudhaan addunyaa kana kan geeddare Michael Faraday jenneetu beekna jechuudha. Inni kan biraan James Prescott Joulesdha. James Prescott Joules waa'ee maalii haxanna'e? Studies the nature of heat waa'ee ho'aati jechuudha. Waa'ee uumamu ho'aa kan sirriitti haxanna'e James Prescott Joulesdha jechuudha. Innis discovered its relationship to mechanical work. Kana jechuun
hojii makaanikaalaatti fakkeenyaaf humni akkamitti sochiirraa akka uumamu, the law of conservation kana jechuun humni hin uumamaa akkasuma immoo humni hin badus hin dhalatus kan jedhee waa'ee conservation of energy irratti yookiin anniisaan hin badus hin uumamus jedhee kan lafa kaa'egaa James Prescottidha. It is based on the conservation of energy joules yookiin immoo yuunitiin energy maqaa isaa kanaan kan mogga'edha jechuudha. Kanaaf seerawwan thermodynamicsii yookiin immoo waa'ee thermodynamicsii waa'ee energy irratti kan xiyyeeffatu describe how energy in our universe is transferred from one object to another. Akkamitti anniisaan qaama tokkorraa gara qaama biraatti akka inni darbu kan to'ate James Prescottidha jechuudha. James Prescott say energy cannot be created, cannot be destroyed, but it is transferred from one object to another kan jedhedha jechuudha. Kana jechuun anniisaan hin uumamus hin badus garuu qaama tokkorraa gara qaama kan biraatti daddarba. This is, we can say that conservation of energy. Kana jechuun inni conservation of energy jennee haala kanaan waamnaa jechuudha. Itti dabalee Marie Curieedha. Marie Curie conducted pioneering research in the field of nuclear physics. Okay, kun immoo waa'ee maal irratti xiyyeeffatte isheen dubartiidha. Marie Curie dubartiidha. Waa'ee nuclear physics jechuudha. Particularly radioactive. Waa'ee radioactive yookiin immoo sibiilota radioactive ta'an irratti xiyyeeffannoo kan goote waa'ee nuclear physics irratti kan haxannaate Marie Curie jechuudha. Maal goote? She is considered as mother of modern nuclear physics. Haadha nuclearii jabanaa jedhamtee kan beekamtudha jechuudha. Okay. She discovered elements polonium and radium. Sibiilota kanneen akka poloniumii fi radiumii kan maddisiiste yookiin immoo kan discover goote Marie Curie. Isheenis radioactive warra ta'an sibiilota radioactive warra dabarsan keessatti gahee guddaa kan taphattedha jechuudha. Inni dhumaan Albert Einsteinidha jechuudha. Albert Einstein saayinsii beekamaa addunyaa sinillee beektu jedhee tayyaada. Discover this revolutionary theory had profound impact on classical mechanics and the underlying philosophy of physics. He is widely acknowledged to be the greatest physician of all time. Saayintistoota kam caalayyuu beekamtii argatee amma har'aattiyyuu kan akka Albert Einstein hin jiru jennee kan addunyaan beektu Albert Einsteinidha. Albert Einstein made important contribution to the development of theory of quantum. Theory of quantum waa'ee maalii jenneerraa? Waa'ee wantoota paartiklii xixiqqoo kanneen akka atoomii faa uumamuu atoomii kan qo'atu quantum mechanics dha jenneerraa. Quantum mechanics kanarratti kan xiyyeeffatu Albert Einsteinidha jechuudha. Albert Einstein by the way kana bichaa miti kan inni hojjete wantoota garaagaraa illee hojjeteera jechuudha. Saayintistoonni seenaa fiiziksii keessatti yaadaman isaan hangafoonni isaan kanadha. Garuu isaan kana qofadha jechuu miti. Isaan kun isaan kana beekamoodha. Isin immoo kanaan alatti dabaltanii you can read and also you can refer from internet. Okay. Let her summarize what we have learned today. Waan har'a baranne keessa deebina jechuudha. In the summarize, the following are the main points you learned in this unit. Boqonnaa kana keessatti wanti isin barattan gabaabaadhumatti kanneen armaan gadii of keessatti qabata jechuudha. The first one is science is a systematized knowledge arising from observations, study and experiment. Kana jechuun saayinsiin beekumsa sistama irratti hundaa'e ilaaluurraa qo'achuu fi yaalii geggeessuu irratti kan hundaa'udha jechuudha. Argitanii saayinsii yeroo jennu
Systematically beekumsa systematically ta'e maalirraa ka'a? Ilaaluurraa, qo'achuu fi eksperimentii yookiin yaalii hojii gaggeessuu irratti kan hundaa'u saayinsiidha jechuudha. Physics is a branch of natural science. Fiiziksiin damee natural saayinsii ta'ee waa'ee maal irratti hundaa'a? Which describes the basic mechanism that make our universe behave the way it does. Argitanii? Akkaataa yookiin mekaanizimii yuuniversii yookiin addunyaan kun ittiin sochootuu fi ittiin hojjettu kan qo'atu fiiziksiidha jechuudha. It is based on our universe. Okay. How behave the way it does. Akkamitti wantoonni hawaa kana keessa jiraatan itti hojjetan kan lubbuu qabanis haa ta'u kan lubbuu dhabanis haa ta'u jeneraal isaan kan include godhee waa'ee hawaa kana kan haasa'u fiiziksiidha jechuudha. Physics is the study of everyday phenomena. Okay? Physics is study of everyday phenomena. Waa'ee wantoota guyyaa guyyaatti ta'anii maal godhaa? Hin qo'ataa jechuudha. Study of every phenomena. Guyyaa guyyaatti. Every phenomena wantoota kamillee ni qo'ata jechuudha. Wantoota guyyaa guyyaatti taasifaman wanti fiiziksiin hin qo'anne hin jiru jechuudha. A person who studies physics is called physicist. Namichi waa'ee fiiziksii qo'atu maal jedhama? Physicist yookiin physician jennaa jechuudha. Physicist jennaa jechuudha. Physicist has several branches. Kana jechuun fiiziksiin dameewwan baay'ee qaba. Isaanis mechanics, acoustics, optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics and astrophysics. Isaan kun dameewwan fiiziksii isaan beekamoo warra ta'anidha jechuudha. Physics is the foundation of many important scientific discipline. Argitanii? Barnoota kan birootiif illee hundeedha jechuudha fiiziksiin. Physics is foundation of many important scientific discipline. Barnoota kanneen birootiif illee hundee ta'ee kan tajaajilu bifa saayinsii irratti kan hundaa'e kanneen akka barnoota kanneen akka keemistiriitiif, kanneen akka injinariingiitiif, ji'ooloojiitiif, baayoofiiziksiitiif, ji'oofiiziksiitiif akkasuma meedikaal fiiziksiitiif barnoonni fiiziksii hundeedha jechuudha. Hundeedha yookiin immoo uumamuun isaanii yookiin seerri saayinsii isaanii fiiziksii irratti kan hundaa'udha jechuudha. There are several well-known scientists and engineers that have contributed a lot for advancement of physics. Kana jechuun ga'ee guddaa kan taphatan, bu'aa kan buusan saayintistoonnii fi injiinaroonni bu'aa kan buusan dhimma fiiziksii irratti baay'een isaanii kanneen armaan olitti ibsine sun jiru jechuudha. Kana fakkaata barnoonni keenya har'aati. Mee barumsa keenya osoo hin xumuriin dura dhuma boqonnaa kanarratti gaaffilee kitaaba fiiziksii keessanirra jiru wal wajjiniin hojjechuudhaan barumsa keenya har'aa goolabna. Gaaffii tokkoffaa. The first question says that the Greek word phasis for nature is appropriate in describing the field of physics. Which one of the following is the best answer for this? Kana jechuun maal jechuudha? Jechi biyya Greek phasis jedhu sunis uumama kan ibsu. Nature is appropriate describing the field physics. Kana jechuun fiiziksiin maalidha? Nature yookiin uumama, waa'ee uumamaa jechuudha. Phasis jechuun uumama inni irra miti. Phasis jechuun uumama jechuudha. Kun immoo waa'ee fiiziksiitiif hiika guddaa kennaa. Haa ta'u malee kanneen armaan gadii keessaa kamtu deebii sirriidha jedha. A. Physics is a natural science that studies life and living organisms on habitable planets like Earth. Kana jechuun fiiziksii waa'ee maalii qo'ata? Fiiziksii waa'ee maalii qo'ata jedha? Waa'ee jireenyaa fi life, waa'ee jiraachuu fi living organism, waa'ee lubbuu fi lubbu qabeeyyii yookiin organizimoota lafarra jiranii
yookiin pilaanetootarra kanneen akka lafaarra jiranii qo'ataa jedha. B. Physics is natural science that studies the laws and the principles of our universe. Kana jechuun immoo fiiziksii damee naachuraal saayinsii ta'ee waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee seeraa fi piriinsiipilii yookiin hundeeffama hawaa keenya yookiin addunyaa kana kan qo'atudha jedha. Caan physics is a physical science that studies the composition, structure and changes of matter in our universe. Kana jechuun immoo fiiziksiin waa'ee maalii? A physical science waa'ee qaamaa kan qo'atuu fi waa'ee composition jechuun ijaarsa jechuudha. Composition waliin ijaarsa, structure, changes of matter waa'ee jijjiirama wantoota ijaarsa addunyaarra jiranii qo'atadha. Dan physics is social science jedha. Kun immoo matumaayyuu social science jedha. Social science miti kana sumarratti iyyuu ni dhaabna. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? B ta'a jechuudha. Physics is a natural science that studies the laws and the principles of our universe jechuudha. Gaaffii lammaffaan a moving car suddenly comes to rest after applying brakes. Kana jechuun maa inni konkolaataan deemaa jiru tokko akkuma fireeniin qabameen maal ta'e? Hin dhaabbateedha. Akkuma fireeniin qabameen hin dhaabbate. A moving car suddenly akkuma fireeniin qabameen hin dhaabbatee jedha. Which branch of physics do you think is appropriate to explain this phenomena? Waa'ee kana kan qo'atu damee fiiziksii keessaa isa kamidha jedha jechuudha. Which branch of physics do you think? Damee fiiziksii keessaa isa kamtu waa'ee kanaa qorata jettee yaadda? A. Mechanics, B. Acoustic, C. Electromagnetism, D. Nuclear physics, E. None of the above. I hope you will know this. The answer is mechanics. Mechanics waa'ee maaliiti jenneerra? It is the motion of things. Waa'ee sochii wantootaa jennee turre jechuudha. Okay? Konkolaataan move godhu yookiin socho'u maal godha? In deemaa jira. Karaa deemaatoo jiru maal godhee? Fireeniin qabamnaan dhaabate. Kanaafuu waa'ee sochii irratti waan xiyyeeffatus this is mechanics jennaan jechuudha. Mechanicsii xaxannaa jechuudha. The number 3 is which one of the following is not one of the branches of physics? Damee fiiziksii kan hin taane isa kami? Thermodynamics, optics, classical physics, evolution. The answer is D. Evolution in damee biology malee damee fiiziksii miti. Isaan kana sadan ilaallee turre jechuudha gara olitti. Gaaffiin arfaffaan which of the following is not historical contribution in physics? Fiiziksii keessatti bu'aa yookiin immoo ga'ee yookiin waa kan hin hojjenne yookiin argannoo kan hin argamsiifne namoota armaan gadii keessaa isa kamidha? Argannoo fiiziksii keessatti bu'aa kan hin buusne Wilbur Schneer, Daniel Bernoulli, Thomas Young, Charles Darwin. Isaan kun sadan fiiziksii keessatti bu'aa buusaniiru. Kanneen nuti armaan olitti ilaalle sana keessa jiraachuudha yoo baatan iyyuu Charles Darwin garuu baayoloojii ilaallata malee fiiziksii miti jechuudha kan ilaallatu. Fakkeenyaaf Wilbur inni jalqabaa kun Wilbur Snellin maal godhe? Noun for Snell law refraction in optics. Waa'ee refraction optics kun waa'ee ifaarratti, waa'ee balaqqeessa'uu ifaarratti ga'ee guddaa bu'aa guddaa buuseera jechuudha. Daniel Bernoulliin immoo waa'ee maalirratti? Waa'ee Bernoulli principle kun immoo waa'ee fluid mechanics jechuudha. Waa'ee dhangala'aa irrattidha kan inni equationii maddisiise yookiin immoo foormulaa waa'ee
fluid mechanics irrattidha jechuudha. Thomas Youngin immoo famous for his double slit experiment which demonstrated wave nature of light. Kun immoo waa'ee weevii laayitiiti. Kana jechuun immoo waa'ee ifaa yookiin ifti tokko yeroo ifu weevii yookiin immoo akka inni argisiisu yookiin immoo istiraakchariin laayitii tokko maal akka inni fakkaatu yaaliidhaan kan argisiisedha jechuudha. Kanaaf deebiinsaa dhimma fiiziksii irratti gumaacha kan hin goone Chaarles Darwinidha jechuudha. Inni shanaffaan which of the following is institution or project does not apply the principles of physics? Argitanii kana keessaa jechuudha. Which of the following is institution dhaabbata armaan gadii keessaa kani hundee fiiziksii irratti kan hin hundoofne yookiin immoo pirinsipilii fiiziksii kan hin hordofne isa kamidha? A. Ethiopian Aviation Industry. Ethiopian Aviation Industry yeroo jedhu beektuu hidheeta yaada kun dhimma xiyyaara Itoophiyaatiin kan wal qabatudha. B. Grand Ethiopian Renaissance kun immoo dhimma laga Abbayyaa ijaarsa laga Abbayyaatiin kan wal qabatudha. Okay. C. Quality and Standard Authority of Ethiopia kun immoo dhimma quality yookiin standardii bulchiinsa Itoophiyaa sirriitti haxanna'uu ilaala. D. Ethiopian Radiation Protection Authority kun immoo waa'ee raadiyeeshinii biyya keenya raadiyeeshinii yeroo jennu egaa waa'ee carariin yookiis immoo raadiyeeshinii yeroo jennu dhimma ifaatiinis kan wal qabatudha jechuudha. E. None of the above. Kanaaf the answer is none of the above. Isaan kun hundi isaaniiyyuu fiiziksii of keessaa qabu jechuudha. Fiiziksii of keessaa qabu yookiin immoo pirinsipilii fiiziksii ni hordofu jechuudha. Gaaffii ja'affaan which branch of physics damee fiiziksii keessaa most important when studying the nature and the behavior of light? Waa'ee amalaa fi waa'ee uumamuu fi amala ifaa kan qo'atu isa kami? Damee fiiziksii keessaa waa'ee ifaa fi amaloota ifaa jechuudha. Studying the nature and the behavior of light. Waa'ee ifaa fi amaloota ifaa kan qo'atu quantum mechanics, nuclear physics, optics and thermodynamics. The answer is optics jechuudha. Opticsiin fiiziksii keessatti waa'ee ifaa qo'ataa jechuudha. Gaaffii torbaffaa fi inni dhumaan Galileo famous experiment at the learning tower of Pisa demonstrated that jedha. Kana jechuun namichi Galileo jedhamu yaalii yookiin immoo geggeessaa yaalii at the learning tower of Pisa bakka tower Pisaatti yaalii geggeesseen maal gumaache? A. What goes up must come down. What goes up must come down. Wanti ol ba'u hundinuu gadi deebi'a jedhe. Wanti ol darbatamu hundinuu gadi kufa. B. All objects fall to the earth at the same rate regardless of their mass. Wantoonni hundinuu al tokko lafarratti kufu. Yeruma tokkotti lafarratti kufu. Osoo maal isaaniin ilaallatiin maasii isaanii osoo including godhin jechuudha. Inni waa'ee maasii irratti osoo hin taane waan tokko dhagaa isaa ta'uu baala isaa ta'uu wal qixa yoo ol darbanne waluma qixa lafatti kufuu jedhe. Caan heavier object falls faster than light object of the same size. Wantoonni lama saayizii wal qixaa qabaatan iyyuu malee inni irra ulfaatu dafee lafatti kufaa jechuudha. Kun heavier object wanti ulfaatu tokko ariitii guddaadhaan isa salphaarra maal ta'a? Dafee lafatti kufaa jedhe. D. Gravity does not act on falling objects. Gravityin wantoota kufuu irratti uumaa ga'ee hin qabu jedhe. Isaan kana keessaa inni Galileoon gumaache egaa biirra kan jirudha jechuudha. Galileoon
all object falls to the earth at the same rate. Kana jechuun wantoonni al takkatti ol darbataman aluma tokkotti deebi'anii kufuu. Garuu maaliin ilaallatu? Maasii isaanii consider hin goone jechuudha. Maasii isaanii consider hin goone. Kun egaa gaafa eksperimentiidhaan yookiin yaaliidhaan geggeeffamu maal ta'a? Hin kufaa jechuudha. Hin kufaa jechuudha. Yeroo sanatti garuu jecha kana Galiileyoon lafa kaa'ee ture jechuudha. Garuu maasiin dhiibbaa qaba jechuudha. Maasii guddaa kan qaban warra sasalphaa ta'anirra maal ta'u? Dafanii kufuu jechuudha. Kanaaf heavier object falls faster than lighter kan jedhu kun jecha Galiileyoo kana maal godhee? Modify godhee jira jechuudha. Okay. Barattoota egaa gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Akkasuma wanta barachuu barbaaddan akkasumallee wanta isiniin galle asirratti yoo jiraate barreeffamaan akkana quunnamtan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana immoo sheer laayik godhaa hiriyoota keessan biraan ga'aa. Maaliif akkuma yeroo ammaa barumsi ijoolleen keenya barnootaan miidhamaa jiran dadhabaa duubatti hafaa kan jiran nuti immoo gahee keenya yookiin immoo dandeettii keenya hamma qabnu isiniif sheer gochuudhaan bakka isin kuftanii ol isin kaasuudhaaf nutis qophoofnee jira waan ta'eef isinis ga'ee keessan ba'adhaa, jabaadhaa, dubbisaa, waan isin gallee gaafadhaan ergaa kootii waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee isin galateeffannaa. Yeroo gaarii isiniif.